gamtaan Awurooppaa Masrii waliin Itoophiyaa irratti duula banee itti fufee jiraachuu, faallaa kana ambaasaaddarri biyya Jarmanii hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti yaada cimaa dubbachuu fi dhaabbanni fayyaa addunyaa sirna kenniinsa fayyaa hawaasaa Itoophiyaa ammayyeessuuf deeggarsa taasisee jiraachuun odeeffannoo keenya kan guyyaa irraa yoo ta'u, kallattumaan gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin dabarsa. Karoorri tumsa haaraan gamtaa Awurooppaa imaammata bishaan Abbaay ilaalchisee Itoophiyaa waliin wal dhabdee uumee jira. Gamtaan Awurooppaa sagantaan agarsiisa waggaa hedduu bara 2021 hanga bara 2027tti hariiroo Masrii waliin qabdu gadi fageessee deeggaruuf dursa kennee jira. Kunis dameewwan ijoo kanneen akka nageenya bishaanii, anniisaa fi godaansa irratti xiyyeeffata. Haa ta'u malee jijjiiramni kun Itoophiyaa irraa qeeqa kan kaase yoo ta'u, keessumattuu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee gamtaan Awurooppaa dantaa Itoophiyaa cinatti dhiisee seera bishaanii idil-addunyaa tuffate jechuun himatte. Itoophiyaan mala gamtaan Awurooppaa kun tumsa naannoo bishaan Abbaayii fi walumaagalatti tokkummaa Afrikaa kan miidhu ta'uu hubachuun akka hin fudhanne ibsitee jirti. Gamtaan Awurooppaa Masrii akka michuu tasgabbaa investimentii fi to'annoo godaansaa ta'etti kan ilaalu yoo ta'u, Itoophiyaa waliin walitti dhufeenyi qabdu baay'ee gadi bu'aa dhufee jira. Deebii kanaaf Itoophiyaan murtoo karaa nagaa fi ida'amuun hariiroo milkaa'inaa guddaa akka ta'u waamicha dhiyeessitee jirti. Kun kanumaan osoo jiru tarsiimoon gamtaa Awurooppaa akka loogii fi tattaaffii tumsa gaanfa Afrikaa fi bishaan Abbaay irratti miidhaa geessisuutti ilaalamaa jira. Ambaasaaddarri Jarmanii ga'ee hidhi haaromsaa guddichi industirii Itoophiyaa guddisuu keessatti qabu dubbatee jira. Itoophiyaatti itti aanaa ambaasaadara Jarman kan ta'an Ferdinand von Wey hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa fi jalqabbii anniisaa magariisaa haaromfamuu danda'u biroon dorgomtummaa industirii Itoophiyaa gabaa Awurooppaa keessatti qabdu irratti dhiibbaa guddaa akka qabu ibsanii jiru. Barbaachisummaa anniisaa magariisaa irratti kan dubbatan Wey pirojektii humna bishaanii guddicha Afrikaa kan ta'e hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa oomisha ifaa qulqulluu dachaa 2 akka taasisu hubachiisanii jiru. Anniisaan magariisaa kun guddina industirii kan kakaasu yoo ta'u, oomishaaleen Itoophiyaa gabaa idil-addunyaa irratti akka guddatu taasisa jedhanii jiru. Tumsa dinagdee biyyoota ollaa waliin qabdu cimsuun loojistiikii daldala Itoophiyaa kan adda addaa gochuun barbaachisaa ta'uu ambaasaaddarri kun cimsanii dubbatanii jiru. Itti dabaluun dhaqqabummaan galaana fooyya'aa ta'e gahumsa daldalaa fi guddina dinagdee Itoophiyaa guddisuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaara haaraa 21ffaa Airbus A350-900 ta'e gara biyyatti galchee jira. Dhaabbatichi xiyyaara haaraa kana galchuu isaatiin tajaajila maamiltootaaf kennu caalmaatti si'ataa taasisuu akkasumas gaheen dursummaa industirii aviyeeshinii daandiin qilleensaa kun qabu kan itti fufsiisu ta'uu beeksisee jira. Bara dabre daandiin qilleensaa kun Airbus A350 galchuun isaa ni yaadatama. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Itoophiyaan akka sirna balaa tasaa fayyaa ammayyeessituuf meeshaalee dijitaalaa deeggarsa taasisee jira. Dhaabbatichi Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa waliin ta'uun teeknooloojii dijitaalaa sadarkaa olaanaatti fayyadamuun sirna fayyaa biyyattii ammayyeessuuf hojjechaa jira. Akka qaama tattaaffii kanaatti waltajjiiwwan walitti hidhaman 3 jalqabamanii jiru. Waltajjiiwwan jalqabaman kunneenis sirna bulchiinsaa balaa fayyaa hawaasaa elektirooniksii, sirna odeeffannoo fayyaa aanotaa fi odeeffannoo weeraraa madda jiru irraa jalqabamanii jiru. Sirnoonni kun bulchiinsa daataa yeroo qabatamaa ta'e kan kennan yoo ta'u, hordoffii dhukkubaa bu'a qabeessa ta'e akka kennan kan dandeessisudha. Akkasumas sirni kun deebii hatattamaa qindoomina qabu guutuu biyyattii keessatti ni deeggara. Sirna kana haala gaariin hojiirra oolchuuf hojjettoonni fayyaa dhibbaan lakkaa'aman leenjii murtee kennuudhaaf itti fayyadama daataa fooyyessuu fi hordoffii namoota du'aniis cimsuuf kan kaayeffatedha. Sirni dijitaalaa walitti hidhame kun dandeettii Itoophiyaan haala ariifachiisaa fayyaa hawaasaaf qophaa'uu fi deebii kennuuf qabdu haalaan kan guddisu yoo ta'u, bu'uuraalee eegumsa fayyaa biyyattii keessatti tarkaanfii guddaa akka ta'e kan agarsiisu jedhamee jira.
Kabajamoota hordoftoota Oromoo Voice Media jaallatamoo odeeffannoon keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma. Kan isin faana ture an Hundee Walaabuuti. Odeeffannoo keenya biraatiin hanga walitti deebinuu nagaa keessanuuf jiraadhaa.